بكرة بدريس قال لي وفيك حقاتي هي جاد جاد إن شاء الله إذا والله جاد جندب بدو برد أكنا ديبي أجي بكان زينجري تاي يا ستامي أيدا غراس أجي تا غرا جامسون تاي أسي إيه أجمان تاي جاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليوم كي كإسلاما ككريستانا بكجرتني تنجين ربي سنا ركوب أكنا تانسي يا أبو ليسكي يا كنيتي كي بيا بافت يا أباك يا كإلموتي بيا بافت يا هرميتي يا تجرتي إن تلاتي بيا بافت إن تلكي مالكي سكي تقوى أبدا مشان ناري دوك راكونغو إنارو maal jechuu barbaade guyyaa sadiif obboleettii tiyya yookaan obboleettii musliimaa takka kiristaanas haa taatu islaamas tammaan gartee rakkattuun obboleewwan kee jechuun tabal'oo keessa jirtu obboleettii keeti mana imbaasii Itoophiyaa jiddaatiin bulee nama narraa fuudhu dhabee rakkoo guddaa rakkoo hamaa kana hin jedhamne keessa isin jirtu osoo rakkoo kana viidiyoo hundi isin tolee asii gartee imimmaan qabachuu hin dandeenye horii taatee as kennanne horii keessan qabachuu hin dandeenye mootummaan biyya kana hanga tokko isarraan kallatti argadhe amma gara ejansii isiin irraa badde ejansicha argadheera alhamdulillah ejansicha bira gahuudhaaf daqiiqaa 5-6 na hafa waan nan galchine keessa kan hin galeechuudha waan gartee aangoo ittiin qabne keessa kan hin galeechuudha dhimmi isii dirqamatti dhimma na galchu maaliif nam akka namaatitti garuu waan aangoo ittiin qabne keessa galee rabbiin akka na gargaaruu fi dhimma isii kana gartee bakka na naafitu du'aayii gartee akka nu bira dhaabbatan jechuu barbaada obboleettii tiyyaas rabbiin fayyaa. Ashamaa harka fuunee nagaan waaqayyoo siniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii alamtuun nagaa keessanii nagaadha siniin jedha galata waaqayyoo baga nagaa taatanii hundumti keessanuu bakka jirtanitti waaqayyoo sinaa eegu siniin jedha akkasuma chaanaala kootiif aaraa walirra taatan asumaan maatiinaaf ta'a siniin jedha warroonni immoo dura maatiinaaf taatanii jajjabeessaa jirtan hedduutu akka galatoomaa siniin jechuu barbaada egaa itti aansuudhaani obboleettii keenya Saudi Arabiyaa keessatti sammuu ishii xiqqoo dhabdee turte gara fooyya'uutti dhufteetti akka obboleessi keenya bira jirtutti akka inni dubbatetti gara fooyya'uutti yookaan sammuutti illee deebuudhaaf ta'ee jira jechaadha xiqqoo ishii baay'ee osoo hin taane akka duraa sana miti jechaadha dura mana keessatti qodaa caccabsiti jala argitaniitu yoo ta'e gaaf tokko dheengada jechaadha leevii seenetiin akkasitti qodaasa jala caccabsitu jechaadha amma tokko immoo kunoo arraafamaan jettu makiinaa keessa taa'ee gara imbaasiitti irree geessuudhaaf jira dhaloonni baay'een garagaaranii jiru waaqayyoon galataa fudhatu inni rabbiin haa ulfaatu siniin jedha sammuu ishii bakkeetti deebi'aafii jira namni kamuu egaa gaafa biyyaa ba'u hojjetatee of jijjiiruudhaaf mana isaa jijjiiruudhaaf maatii isaa jijjiiruudhaaf manaa ba'a jireenyi biyya keenya Itoophiyaa keessaa baay'ee ulfaataadha eenyumtiyyuu hin beekne isa kana isuma kana ofirraa jijjiiraa baadiyyaa yoo jiraate gara magaalattan jijjiirradha yookaan immoo maatii kiyyan guddifadhaa dhala koon barsiifadhaa maatii koon jijjiira baqa waan akkasii keessa gaafa namni tokko galee gara biyya hambaa deemachaadha biyya hambaa kana yeroo deemu immoo waan nama quunnamu waan namarra ga'u hin beekan isa kana waaqayyo namaa eegu bakka gaariis namaaf haa kennu waaqayyo sammuu namaas namaaf haa eegu siniin jedha egaa obboleettiin kun amma tokko maan jettu fooyya'aatii jirtidha gargaarsi danuunis godhameefi jira akka gara biyyaa galtuu fi boloonni gargaaran hedduutu akka galatoomanii nama rakkatee nama dhiphate bira namni fayyaa qabu gaafa gargaare gatiinsaa rabbiitu kennaa fi kanaaf baay'ee tokko xiqqoo fooyyaateetti waan ta'eef rabbi haa ulfaatu dhugaa galata rabbiiti kun hundumtuu isatu godhe amma tokko amma duraa miti garuu qulqullooftee fayyaa taatee bakkeetti deebitee osoo hin taane akka duraa sana miti xiqqoo ishii fooyyaa dhufee jira yaanni sammuu ishii kanumarraaniyyuu immoo kanumaa kan qeeqan hin jiru obboleessa keenya dhiiraa obbiratti qabe obboleettii dubaraa kana obbiratti qabe kan qeeqan danuu isaanitu jiru. Ilmi namaa tokko gaafa nama rakkatee bira dhaabatee too gargaaru wanti namaan jedhamu wanti nama qeeqamu maaliif barbaachiseeyyuu inni baay'ee na ajaa'ibechaadha. Obboleessi kuni obboleettii kooti jedhee ofitti qabe dhiigummaa walirraa qabaatee miti dhiigummaa otoo hin taane oromummaadhaaf yookaan obboleettii durbaati kun rakkatti jedhee ofitti qabeeti mana isaatti qabe jechaadha.
akka Oromoonni gatananis hin gatu jedhee warratee qabeetoo ittiin qabateetoo gara miidiyaa kanarratti dhufee akka gargaaraniif haala mijeesseef. Garuu kanuma ammoo si deebi'anii kan qeeqantu jira obboleessa kana. Maaliif barbaachisee wal qeequun maaliif barbaachisee dhugaa baay'ee natti gaaffidha jechaadha. Namni tokko gaafa nama rakkate bira dhaabate qeeqamaa. Maaliif akkas godhe akkas ta'e akkas ofiidhaaf barbaachise maaliif namni kun nama ofiisaatiif of hojjetee of danda'udha jechaadha. Kanaaf waan akkasiiti jechaadha. Namoonni nama qeeqan keessattuu sirrii miti warroonni nama qeeqan jechaadha. Akkuma Oromoonni obboleettii kana gatan odoo obboleessi kun ofitti qabuu baatee gate mucattiin tun sirii isaa uffata baafattee qullaa deemte barra. Maaliif sammuu ishii kun waan bakkee hin jirreef qullaa ishii baatee deemuu dandeesse jechaadha. Gaafa qullaa baatee deemte hoo bakkeetti bineensi nyaata bakkeetti makiinaan dha'ee ajjeesa. Dhugaa gatii isaa waan naa deebisu gatii obboleessa kanaa jechaadha. Ofitti qabee akkasitti qabuunsaa baay'ee tokkoon itti gammade jechaadha. Maaliif fakkeenya guddaadha irraa barattu jechaadha. Oromoon namaa nuuf hin godhan iddoon nu jirru kun alagaadha. Gaafa nu fayyaa qabnu, gaafa nu hojjechuu dandeenyu, gaafa nu mana isaanii qulqulleessinu, gaafa nu nyaata isaanii hojjennu, gaafa nu waan barbaachisu waan isaan barbaachisu gooneef nu jaallatu, gaafa nu immoo mataan keenya nu dhukkubee ammuma mataa yaada nutti guuranii nurraa qaanutti bokkokuu barbaadu. Kana waan akkasiitu jira jechaadha. Kanaaf obboleessi kun otoo hin gatiin ofitti qabee amma guyyaa irraatti torbeedha jechaadha. Torbeedha eega obboleessi kun obboleettii kana argee qabee alaa kaasee gooda irraa fuudhee ofitti qabee akkaataa inni ittiin jiru namoonni danuun in argitu liiv irratti yaada waan inni dubbatu irratti sin argitu jechaadha. Akkaataa inni ittiin jiru dhiphina inni ittiin jiru mana keessatti akkasii wantoota namoonni baay'een immoo qullaashii waraabinii hoggaashiin akkas gootu waraabinii hoggaashiin kana gootu waraabinii qullaarree waraabinaa jedhaniin immoo qullaarree intala islaamatti intalli kun waraabamuu qabdu akka amantii kamii islaamatti. Kanaaf warroonni waan hin taane obboleessa kanarraa dubbattan afaan keessan achumatti qabadhaa isiniin jedhaan akka yaada kootitti dirqama namummaa dirqama baqa. Lamummaadha kan obboleettii kana gargaaraa jiru obboleessi kun roon immoo waan hin taane keessa deemtanii dubbattan isin dhiisaa isin hin barbaachisu isiniin jedha. Obboleettii keenya Waaqayyoon mallee qulqulleessee sammuu keetti si haa deebisu si haa fayyisu fayyiidhaanii dhugaa si haa fayyisu fayyisiin jenna haadhoo teenya baay'ee si jaallanna. Kana Waaqayyo ishee haa fayyisu akkuma amantii keessanitti kadhata godhaafiitii kadhadhaafii isiniin jedhaa nama qeequu keessaa ba'aa warroonni qeeqa garaagaraa qopheessitan keessaa ba'aa isiniin jedhaa. Nagaan maatii ishiitti ilmoo ishiitti dhala ishiitti kan biraa nagaadhaan baate sanatti nagaadhaan ishee haa gashu. Nan dalagadhee hojjetadhee jireenya koo jiruu koo jijjiira jettee waan biraa baateef iyyuu akkasumatti nagaan itti haa gashu Waaqayyo nagaadhaan waan itti haa gashu. Isuma kana jechuu barbaada waan biraas wanti hin jedhu hin qabu waan ta'eef isuma kana jechuufan dhufee warroonni amma nu jajjabeessitan iddoo akka galatoomaa amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii yeroo gaariillee qabaadhaa isiniin jedhaa. Iddoo akka galatoomaa hordoftoota baay'ee jajjaboon qaba hordoftoota baay'ee baqa laayikii irree gochaa jirtu akkasumallee sabskiraayib naaf gochaa jirtu hedduu akka sin jaalladha sin kabaja isiniin jedha. Yaada qabdan immoo koomentii irratti illee naa barreessuu hin dagatinaayi isiniin jechuun barbaada. Waaqayyoon obboleettii keenya akkuma amantii keessanitti kadhadhaaf sammuu ishiitti haa deebisu yeroo gaarii naaf qabaadha.